Akkam jirtu daawwattoota TV OBS amma qophii keenya leelloo simbiraan gahuuf jenna. Qophii keenya leelloo akkuma kanaan duraatti namoonni ogummaa garaa garaa keessa jiran kan isaan ogummaa isaanii irratti dhufanii irratti leellifatanidha. Arras egaa meetii baay'isaa jedhamti qabannee dhiyaanneerra. Meetiin immoo ogummaa rifeensa dhiirotaa sirreessuu irratti bobbaatee jirti. Meetii wajjiniin turtii goonaa isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Meetii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Meetiin eenyudha mee? Haala guddina seetii gabaabsiimaa daawwattoota keenya biraan nuu ga'e. Dursa carraa kan kennu keessaniif galatooma. Kan inni aladde godina Shawaa Lixaatti. Bakka Addaasaa Haroo Jibaateedhama. Mana barumsaa kutaa tokko hanga sadiitti kallacha Jibaateetti baradhee sana booda gara Gindabaratti deemeen achitti Kaachisitti kutaa 4 baradhe sana booda immoo asuma Adaamaatti baradhe amma kutaa 4 kaasee kutaa 4 Kaachisitti baradhe kutaa 5 kaasee barnoota galgalaatiin asumatti baradhe amma barattuu business management waggaa 3ffaan qo'achaa jira asuma mana barumsa Rift Valley irraati. Meetiin rifeensa sirreessita gara rifeensa sirreessuu ogummaa rifeensa sirreessuu kan haala kamiin dhufte mee? Ani maatii hiyyeessaa dhumarraan dhaladhee gaafan biyya kana dhufu hiriyaa koo faana dhufee of danda'uun dirqama ture. Dura mana rifeensaa shaamarranii baradhee hojjechaa ture. Inni immoo amma kana baay'ee naaf hin taane ture. Achi mucaa durbii kootii tokko jira biyya Ameerikaa jiraatti Buzunash Balaa Gamtaa jedhamti. Iseetu naaf eere hojii kana akkanii hojiin kun akkanaaf ta'uu iseen natti himee birriis iseen naaf ergee achiin booda barnoota kana baradhuuti ati aktiivii waan taateefitu kan dhiiraa hojjatte siif wayyaanaan jettee kan durbaa hojjechaan ture kan durbaa galiinsaas lokeeshiniis gaafa jijjiirtu baay'eedhuma wanti miti beektaa sanaaf jecha isa kana baradhuun hojjette kana baradheen kan dhiiraa ji'a 6 baradhee gara hojiitti seenee jechuudha. Kan dubartootaa silaa barattee turte? Kan dubartootaa ji'a 9 baradhee waggaa 2 hojjedhe kanuma koo baneen hojjedhe. Sababbii lokeeshiniitiin gamoo waan duraa irra kireeffadhee hojjechaa ture gamichi gurguramee iddoo jijjiire gaafan iddoo jijjiiru kastamarriin iddoo duraatti qabu nafaana muuviin goone na sanaaf jecha iddoo lafan bu'ee kireeffadheen ture iddoo sanatti immoo kastamarrii naa baruu hin dandeenye qodaa akkuma jirtiin gurguree gara hojii biraatti bobba'ee hojiin sun immoo naaf hin taane ture. Sana gidduuttidha kan iseen kana naafeerte kan dhiiraatu barattee wayyaa mooyaadhuma sii wayyaa naan jettee sanarratti hin baradhe. Waggaa meeqa hojjette mee ogummaa rifeensa sirreessuu kana? Amma addanii hojjechuu eegalee waggaa 4. Waggaa 4. Amma tokko kaasuu yaaddeetta kan dhiirotaa kan shamarran irraa yookiin kan dubartootaa irraa baay'ee gabaa qabaa galiinsaa baay'ee guddaadha. Galiinsaa waluma fakkaataadha garuu sa'aatii kee xiqqoo ishee hin qusata kan dhiiraa jechuun hojiinsaa kan lamaaniyyuu ulfaataadha. Garuu sa'aatii kan dhiiraa fudhatuu fi kan durbaa fudhatu walqixa miti. Ammoo durba yeroo hojjettuu fi fiidbaakiin sii kennamu dhiira yeroo hojjettu gargari natti fakkaata akka amantaa kootti. Kanaafuu anaaf immoo kan gabaa gaarii siif qaba jechuudha kan dhiirotaa kana hojjechuun. Yoo maan jedhu sanarratti immoo anamma ammarraa hojii kan koo hin qabu kaapitaal mataa kootii waan hin qabneef nama biraan hojjedha waan ta'eef kan dhiiraa parsantiidhaan qooddatta. Parsantiin argatta. Qixaadhaa kanatti hojjetta. Qixaatuun ta'ini parsantii 35 warri sii kennan jiru 40 warri sii kennan jiru. Parsantiidhuma 40 hojjechaa jira nama. Kan durbaa garuu mindeeffamteeti mindaan immoo incima especially hojii kan kee hojjechaa turtee mindeeffamtee hojjechuuni anaaf ulfaataa waan ta'eef
isuma kanatu fooyya'ee natti mul'ate ammoo jaaladheen isuma hojjedha hojicha akkuma aartiitiin fudhadha jaaladheen hojjedha. Mee persentiidhaan jetteetta persentiin kun yenna gabaa baay'ee qabaatee baay'inaan hojjettes hin fudhatamoo yenna gabaan hin jiru ta'e hin fudhatu. Miindaa inni ta'e amma garuu miindaan dhaabbataadha. Ji'aan yenna 5,000 qacaramte 5,000 kee gabaan jiraatus jiraachuu baatus inni masii kaffalama. Inni persentaa jettu kun garuu tarii gabaan yenna hin jiru ta'e akkam gootu. Koomaniidha kan innis dhaabbataa manuma wanti taatu. Mindaan hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf namuma hojjetterraa fakkeenyaaf nama birrii 1,000 yoo hojjedhee persentii birrii 1,000 argadha jechuudha. Malee hojjenne taanaan guyyaa guutuu kastamarra ni qabu hin dhufne taanaan taa'aadhuma noolaa wanti argadhee wanti fudhadhee bahu hin jiru. Jiyaanis wanti naaf irra eegamu hin jiru. Garuu hin dhabdu guyyaatti nama hojjettu hin dhabdu. Hojjettee dhuma ooltaa mindaa garuu hin qabu. Akkasa sana ta'uyyuu kana sana mindeeffamtee ji'a eeddee fudhachuurraa kana guyyaa 3 yookiin torbee tokko hojjettee persentiidhaan fudhattee bahuun fooyya'aadha. Agarratti kan isin hirattan immoo torbeedhaanis warri kennan jiru kan hojjettee torbeedhaan herreeganii herreega hojjette sanarraa persentii baasanii warri sii kennan jiru guyyaattis fudhachuu barbaadde akkuma fedhii keetiiti. Kanaafuu gabaa qaba. Galiinsaa jechuun guyyaatti meeqa ta'a torbanitti hagam ta'a ji'atti amma sana amma yaadde jechuun amma ittiin jiraachuu dandeessuun argatta. Yaa ani gaamma omtuu sappoortii nan godhu ofiidhuma qoonni of gargaareen jiraadha. Mana kiraayii suman kaffalaa nan baradha kaffaleen baradha ammoo waan ittiin jiraattus jira durba gaafa taatu immoo wantoota baay'ee si barbaachisaa isaanis naaf danda'eedhuma hin jiraadha. Ammana argadha jedhee avreejii baasee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf garuu birrii rakkadhee hin beeku waan ittiin jiraadhu inuman ittiin jiraadha inuman argadha. Guyyaatti nama numa sirreessita. Eeyyee. Okay, rifeensa sirreessuun kun kan shamarran irra kan dhiiraa wayyaa itti kaastetta haga tokko kan shamarran irra kan dhiiraa maaliif salphate? Amma yeroo istiidiyoo lafa hojii keetitti hojii kee ilaalle isa tokkorra baay'ee turte yeroo dheeraa fudhatte gara sa'aatii tokkoof wayii turte isa tokko immoo haguma tokko daqiiqaa yartuutti kanatti raawwatte kan shamarranis akkas qabanatti fakkaata kan turuuf kan gabaabbatu qaba. Kanaafuu maaliif kan dhiirotaatu salphatamoo moo ofuma keetii kan dhiiraa salphatattee waa yaaddeef immoo miicuus qabamti irree kan dhiiraas dhiqtusi jalqaba dhiqxan malee isaa kan shamarranii jalqaba dhiqama garaagarummaa baay'ee guddaa jira moo? Fakkeenyaaf kan durbaa yoo fudhanne maaksiimamii sa'aatii 2 fudhata miti. Dhiqxeeni xaqallaltee kaaksii galchitee baastee paastiraa hojjettee maal jettee maaksiimam sa'aatii 2 fudhata. Xiqqeessitee miinimamii isaa immoo yoo goote sa'aatii 1 walakkaa inni tokko sa'aatii daqiiqaa 50 olidha kan kaaksii keessa taa'uu qabu. Kanaafuu akkasitti fudhatama. Kan immoo akkuma argite sa'aatii 1 ta'uu danda'a kan natti fudhate. Sa'aatii 1 biyaan isa sanarraatii seevii godheeraa jechuudha kan durbaa sanarraati. Kanaachi immoo kan dhiiraas ta'ee rifeensi chaalenjii si godhu jira. Rifeensi haphiin istaayiloota amma dhufan sirreessuudhaaf isaan chaalenjii si gochuu danda'u yeroo fudhatu fedhii hojjetu sana wal fakkeessitee hojjechuudhaaf yeroo sitti fudhatu. Ammoo rifeensimti kanuma dhiiraa ta'ee kan siif salphatus jira si galee yeroo hojjettu daddaftee dafee kan si wal si fakkaatu jiraachuu danda'a. Kanaafuu kan durbaa faana wal tokko miti kan dhiiraa rifeensi chaalenjii si godhu jiraatullee akka kan durbaa yeroo dheeraa sirraan fudhatu. Si galee sanaachi immoo amma durboonni dhiirri durba taatee gaafa rifeensi isaanii sirreessitu amma motootti dhama'uu iyyuu baattee
jira miti respectful na fuulidha siif jechuun durba taatee gaafa hojii dhiiraa irratti bobbaatee hojjettu si dinqisiifatanii bahu durboonni garuu yeroo hojjechaa ture sanatti yeroo kan hin arganii akka fuula isaanii irraa deemutti gootee fi dhaabbattee sa'aatii lama guutuu gubdee maal jettee rifeensa isaanii fiddee fi kana cuftee maal jettee firistee hin taaneef taanaanii hamlee keetiif uumaaf hin eeggatan. Ammas sa'aatii lama guutuu irratti dhamaatee dhaqxee mustawaatii irratti gootee akka seedhaaf ta'utti gootee baati. Akkati gooteef sana dhiistee dhiirri garuu sana godhu. Akkuma sirree si fuulduratti wanti jedha siif of eeggataa ilaalee ariifiidha siin jedha. Hunda ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni astaayitii mataa isaanii sii kennanis jiraachuu danda'u. Garuu akka kan durbaa sana baay'ee hin cibu kan dhiiraa. Kan mataan challenge nama godhu jira. Ittama kan dubartootaa keessatti mataa baay'ee gobbutee yookiin qiciicatee akkas nama rakkisaa jedhu. Kan dhiiraa keessatti immoo sakamtu salphata sakamtu namaaf ulfaata. Kan dhiiraan fakkeenyaa fi rifeensi luuccaa fi haphiin baay'ee rakkisa. Wal fakkeessuudhaaf haphii gaafa ta'u lakkoofsa dirqama lakkoofsa filattee lakkoofsa sanaan of eeggattee suutattee yeroo fudhattee hojjechuu qabda. Sanaan achi akkuma kan rifeensa normaalii ta'ettiin hojjedha jettee yoo xuxxeeni in ka'a rifeensichi jechuun wanti miti. Kan luuccaa immoo gaafa ta'u akka diizaayinii ati barbaaddu sana fiduudhaaf dirqama bishaan gootee dhaabbattee suuta jettee filtee maal jettee akkasitti diizaayinii namichaa sana fiduu qabda. Kanaan achi akkuma warra rifeensa furdaa rifeensa yabbuuttiin rifeensa normaalii warra gafaree ta'ettan hojjedha yoo jettee siif hin ta'u qirxii yookiin boca namichaa balleessitee gaggeessitaa jechuudha. Qococaanis hin ta'u baay'ee luuccaanis hin ta'u. Qicicaan immoo filatamaa hin hojjetaman. Nanaan baay'ee. Haallaan jechuudha kan dubartootaa. Qicicaan hojjechuudhaaf dafee walii fakkaata amma kana baay'ee hin cimu. Luuccaa fi rifeensa haphiitu xiqqoo chaalenjii nu godhan. Faallaadha kan dubartootaa. Kan dubartootaa immoo gaafa luuccaa ta'u salphata. Sirreessuufis yeroo dhiqanis filuufis maaliifis salphata. Yeroo jalqaba hojii kanatti bobbaate rifeensa balleessitee yookiin akkaataa inni barbaadetti hojjechuu fi dhiistee namni sitti mufatee sitti dheekkame yookiin si lolee jira. Yeroo jalqabaa jalqabde. Namni natti kastamarrillee natti hin dheekkamne akkuma inni mana barumsaatii baheeni asumatti illee jee Adaamaatti illee jee leenjii akkuma baheeni naannoo buufata konkolaataan galee ture namni waan achi baay'atuu fi dafeen harka koo hiikkadheen kan koon bana jedhee waan hin yaadee fi naannoo sanan filadhee akka tasaa mucaa hiriyaa kootu dhageessee seene. Guyyaa gaafa duraa sirreesseenii mucaan inni sirreessee fi akka hin dandeenyetti meennee galee har'an bahee mana barnootaati baay'een danda'u egaa akkas jechaan hin seenna. Tokko konfiidensii qabda baay'ee goobaziidha jedhu hojjedhu rakkoo hin qabu naan jedhe. Sana booda hojjedhee fi ammuma yeroo mana leenjii jirtuu fi piraaktisii hojii irratti yeroo fidduu tokko miti. Kanaafuu xiqqoosh chaalenjii si godha. Sana booda hojjedhee fi xumuree snaappiin ajajee ture. Isa hojjedhee xumuree mucaan bakka konfiidensii koos jaallateera. Waaw ariifiidha. Baay'ee bareechitee naa hojjettee naan jedhee na dinqisiifatee. Indoom yeroo sana birrii 25 ture. Kaffaltiin kaffalamu 25 ture. Birrii 50 naa kennee 25 kaffalii 25 kan kedhe anoo gammadee deeme namicha. Mucaa deeme booda abbaan manaa na yaame. Sirriin hojjenne dalika deelashim likaan sararaashim. Maal namicha gammadee galateeffatee bahee naan snaappiin akkasittiin hojjetamu naan jedhena. Sirreeffadha hin danda'u. Dhuguma immoo balleessitee moo? Sirriin hojjettu gaaf duraa
wanni sana fidu dizaayinii sana fiduu dhiisuu dandeessa innaa leenjituu fi ammoo nama sirrii irratti yeroo baatu namuma irratti baranne namuma irratti baratta manni rifeensaa achi deemtee namoota kaffaltii kaffaluu dandeenya isaan kadhattee karaarraa qabdee isaanuma irratti leenjine ta'uyyuu isaanii fi kuni qarshiin gaafa hojjettuu fi tola yeroo hojjettu tokko waan hin taanee fi namichi umaana wanti naan hin jenne sirrii miti naan hin jenne bakka bareeda gobaziidha itti fufii naan jedhee dhuma deeme namichi garuu natti hore abbaan mana. Amma akka isaatu amma abbaan rifeensa sirreessituuf suni dogoggoruu dandeessa. Namni dogoggoruu jedhamu waan ta'eef dogoggoruu dandeessa akka inni barbaadetti yookiin immoo maashiniin fa'aa tokko si jalaa fa'aa kaasee beeka. Yenna akkas ta'e jechuun akka inni barbaannetti yenna hojjenneef yookiin immoo dogoggorumaan maashinii akkati barbaadetti tun ta'een akkaataan taanetti jalaa kaaseera inni ta'e deebisanii sirreessuun hin danda'ama salphaadha akka wanti ta'e akka barbaade sanatti deebistee fiduun akka yaadde sanatti yookiin akka abbaan barbaade sanatti deebistee fiduun al tokko badee hinnaan. Dhugaa dubbachuudhaaf akkas balleesseen beeku jechuun akkas gooteettas jedhameen beeku garuu tasaa fakkeenyaaf yoodha areeda faa yeroo hojjettu fakkeenyaaf namoonni yeroo tokko yaada keessa galuu danda'u si jala silkii faa haasaa yeroo hojjettuu fi tasa boca lafa barbaadde sanarra darbitee sirreessuu dandeessa sana hubachiisteedhuma yookiin diizaayinii inni barbaade sana gootaa fi yookiin sana kaasteedhuma normaalii hojjettaa fi jechuudha. Rifeensa irratti garuu naquunnameen beeku. Insalphata si tarii yenna rifeensa irratti si quunname insalphata areeddi garuu waan baay'ee mul'atuu fi insalphatu dhugaa dubbachuu fi balleessinaan kiliinkatii dhuma goota. Malee diizaayinii dheeraa faashinii gochuuf hin dandeessu maaliif takkaan balleessinaan badeera. Beebii istaayilii kan jedhamu jira gabaabsiteedhuma kiliinkatii goote amansiisteedhuma kadhatteedhuma dogongoree geggeessita malee takkaan balleessinaan akkam goote sirreessita jala gabaabsiteetta taanaan. Garuu rifeensi isteeppii qaba si galee diizaayinoota garaagaraa jira waan ta'eefu fireenchi firiiz snappii baalaatoonii naanii wantoota jedhaman istaayiloota garaagaraatu jiru isaan yoodha garmaleen gabaabsine ta'e isa giddu galaan goote tuun istaayilii kana sii godhettee maamila keessan amansiiste kun ikkoo sirraatii bareeduu danda'a kun waan nu jala sirriin taanee fi isa kanatti siifaa jijjiiruutte akkasitti sirreessuun hin danda'amu. Guyyaa guyyaatti gaachuun rifeensi dhiirotaas istaayilii adda addaatu dhufa. Ogummaa barachuu keessa darbitee amma hojii irratti bobbaateerta. Yeroo amma istaayilii haaraa argitu kana namuma irratti shaakaltamu namumti dhufee kana naa hojjedhu siin jedhee irratti shaakaltamu maamiluma kee irratti jechuudha. Immoo tarii namoota akka kana akkuma sila jette namoota kaffalatanii murachuu hin dandeenye fiddeetu isaan irratti jalqaba shaakallii goota akkamittiin gara sanatti deemtaa gaafa istaayilii jijjiiramu dhufu jechuudha. Sinnibu al tokkoon rifeensa dhiiraa sirreessuudhaaf lakkoofsa beekuu qabda. Lakkoofsa beeknaani istaayilii dhumti kamuu dhufee sinnibu hojjechuu hin dandeessa. Haaluma tokko ogummaa sana keessa lixuudha jechuudha. Yoo al tokko barattee jennaani limdii waggaa tokko akkas qabaannaan diizaayinii abbaan barbaade si ajajee hojjechuu dandeessa. Kanaan achi immoo yuutuubii irra galtee diizaayinii garaagaraa ofii keetii abdeetii gochuu dandeessa. Yeroo hojjetan akkamitti hojjetu isa jedhu isa ilaaltee lakkoofsa akkamiin hojjetu diizaayinii kamiin akkamitti eegalu isa ilaalta. Sanaan achi yeroo dhufee namichi sun filatu hojicha sirriitti namansiisee hojjedha jettee kan ofitti amantu taate hojjettaaf hin ta'u yoo ta'e immoo namichicha taargeetii jijjiirsisuu hin dandeessa. Istaayilii kanarraa kanatu sii ta'e kan sirriitti dandeessu sana amansiistee yoo hojjettaaf jechuudha. Si quunnamee beekaa lakkii jechuun waan inni barbaade sana tarii ati irratti muuxannoo baay'ee hin qabdu jijjiirsiisuuf yaaltee
lakkii isa kana barbaada malee isa kana naa gootu malee namni siin jedhee jiru. Injira sammuu wanti dandeettiin ituun ta'ini fakkeenyaaf akkuma rifeensa durbaa kan dhiiraasi akkaataan taa'umsa rifeensa isaanii garaagari sii galee fakkeenyaaf amma kunumti buqqeenumti mataa keenyaa kuni gargaridha sii galee kan yeroo sirreessitu bareedu jira kan immoo fireenchii qofa sirreessitee asii akkana ba'u jiraachuu danda'a taa'umsa garaagaraa jira kaa buqqeen mataa namaa mitiire isaan fakkeenyaaf dhufaniitu appilikeeshinii fidanii silkiirraa sitti agarsiisu kanan fedhaa siin jedhu ati garuu gaafa namni rifeensa nama sanaa ilaaltu diizaayinii sun irraan deemu. Kanaafuu maal gootaa amma aappii bilbila koorraatiin qaba baaseen itti agarsiisa. Kan diizaayinii kanatu sirreeffatte kanatu sirraa deema sababni isaa rifeensi kee waan seeneef rifeensi kee akkas waan ta'eef akkasitti amansiistaan na amma kanaan itti rakkadheen beeku toleedhaan dhuma diizaayinii nani fileef sana akkas waan ta'eef sirraa deemuu dhiisuu danda'atte amansiistee hojjetta. Hojii kana yeroo dheeraa dhaabbattee magaalatti hojjettu. Yennama guyyaatti sa'aatii tokkoof illee boqonnaa tuun argati maamilli baay'ate guyyaadhaan magalgalaatti dhaabbattee hojjechuun kun hin ulfaatu al tokko baay'ee yeroo ayyaanaa waan tokkoon maamilli baay'achuu danda'a waan ta'eef mana rifeensaatti hin ulfaatu dhaabbattee yeroo dheeraa hojjechuun. Hin ulfaata garuu tokko galiitti argattaa galicha yaadaa hojjettaa inni lammataa immoo jaallattee hojjetta taanaan hojii sitti cimu hin jiru. Jechuun hojii sanaaf jaalala qabaachuudhaan guddaan dhugumaan natti ulfaateen beeku hojii yeroon qabadhu yeroon hojjedhu nyaata iyyuu yaaddadhu amman hojii sana xumurutti jechuudha yoon dhan taa'een beelaa afaa malee amma hojiin hojjedha taanaan ituun yeroo tokko tuman hojjedhu sa'aatii 11 faa sa'aatiin kilaasii faanatti darbee faan innan sa'aatii ilaalu sa'aatiin kilaasiin itti darbeera maal jedha ofuma kooti namni kastamarri si bira dhufu amala garaagaraa qaba si galee kan kolfisiisu jiraachuu danda'a kan caljechuu danda'a kan sitorius jira garuu sana keessatti ati ofii kee of entertain gochaa hojjetta hojicha kanaafuu an baay'ee natti hin cimu. Itti barteettes hojii tokko keessatti ogummaa tokko keessatti of amansiistee itti seentetti taanaan yaadattu dhaabbattee hojjechuu keeyyuu yaadatta akkuma waan teessee hojjechaa jirtu sitti salphachuu danda'a jalqaba ogummaa sanaaf jaalala qabduu fi ogummaa sanaaf gatii kaffalaa jirtutu murteessaadha dhugaatti. Meetiin egaa oolmaan kee dhiirota wajjiniini akka carraallee kanatti wajjin hojjettu shamarran dubartootadha garuu kan dhufee sirreeffatu dhiirotadha. Mana rifeensaan alatti hiriyaa durbaa yookiin dubartootaa qabdamoo dhiirotuma hiriyoota keessa? Dhiiras qaba dhiirotatu baay'ata garuu hiriyaa durbaas baay'ee qaba. Namoota faana baay'ee walii gala mana barumsaa karaa mana barumsaas dhiirota walumaa qixan qaba garuu dhiiratti xiqqoose dhiiratu baay'ata. Maaliif gara dhiiraatti filatte? Haaluma oolmaa koo natti fakkaata sii galee dhiirotuma faana waan hin ooluu fi dhiirotatu baay'ata garuu hiriyoota durbaas baay'ee qaba. Ijoollummaatti meetiin maal ta'uu barbaadde turte maal ta'uu hawwita turteeti? Taatu ta'uu nawwan ture aktirisii ta'uu nawwa. Yeroo baay'ee tokko akka weellisuus fedhaan ture amma garuu sana keessaa baheera amma taatuutuun ta'e baay'ee natti tola. Yaalteettaa carraasaa argattee? Yaalee beekaa beeksisa OBN beeksisa lamaan tokko na hojjisiisaniiru kanaan dura. Kilipii muuziqaa moodelii ta'es kilipoota sadan tokko hojjedheera. Garuu gara fiilmii hojjechuu diraamaa hojjechuu gara fiilmii hojjechuu carraa argadheen ture akka tasaa ta'ee fiilmiin yeroo dheeraa qo'adhe wayii tokko walii galtee sababa walii galuu dadhabuu keenyaatti addaan jette fiilmoota baay'ee qo'adheera garuu galman keenya akkamitti akka ta'e hin beeku. Sababa dadhabina keetiiti moo tarii?
jechuun yeroo dhabuu keetiin yeroo wajjin walgituu dhabuu tokko yeroodha amma yeroon qabu mana rifeensaa gaafa hojjettu maamilli kee iddoo sanaa si dhabnaani ammaaraaci baay'ee qabu si galee si filatanii namoota baay'ee keessa mana rifeensaa baay'ee keessa si filatanii gaafa dhufanii achitti iddoo hojii keetti si arguun dirqaman isadha tireeningii sammaa akka warra firii ta'anitti deemee akkam barbaadetti tireeningii gochuu hin danda'anii kanaan achi immoo galgalas nan baradha barnoonis jira hojiinis jira dirqama immoo jiraachuudhaaf hojii isa kana galee biraan qabu waan hin ta'eef galiin koo kanumadha kanuma irratti dirqama fokusii gochuu qaba sanas natti fakkaata gaa mammaatti carraa fiilmii hojjechuu dirqama hojii kee kana keessatti mudannoo addaa qabdaa laata mudannoo gaafan jedhu tarii rifeensa dogoggortee isa jedhu sila kaasneerra shamarran dubartoonni baay'een dhiironni abbaa manaa isaanii dhaqanii warra shamarranii biratti akka isaan sirreeffatan barbaadu dhiisuu danda'u. Akka abbaati manaansaa akka dubartii biratti inni sirreeffatu barteeffaa maamilli sirraa citee jira yookiin immoo utuu qeerrummaadhaan jiru maamila kee ture gaafa gaa'ela qabatu immoo haati warraasaa lakkii lammata see bira naqin jettee kan sirraa maamila kutteefaa wantoota akkasii jira laata mudannoo akkasii. Akkasna quunnameen beeku garuu akkuma ati jettee baay'een isaanii yeroo qeerroo turan warri na biratti sirreeffatanii yeroo kaan yeroo fuudhanii dhaabuu danda'u. Sanaan namoota bilbila qabdumaaf baddee gaafa jettuun nan dhufa akkasiin jedhu diiteel garuu wanti sitti himan hin jiru malee akkasina quunnameen beeku doom haadha manaa isaanii fidanii taa'anii faafaana yeroo nanitti sirreessu jira ammoo sirreeffataniiyyuu amma iddoo biraatti sirreeffatanii kan koo sana baranii yookiin maskii isaaniitiif hojjedhee fi yookiin cidha isaaniitiif hojjedhee fi beeku hojii koo sana booda iddoo biraatti sirreeffatanii gaafa kan maameetii miti kan sii sirreesse yerootti jedhan jira malee akkas see bira dhatteen sirreeffatin baay'een isaanii kastameroonni koo warra bultii qabanidha baay'een isaanii እና ijoollee isaanis fidanii dhufu haati manaa isaanis taa'anii sirreeffatu amma kana baay'inaan quunnamne dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo addaa hojii kee keessatti isa ta'u wanti si mudate jira yeroo tokko maaltu na mudatee utuma hojjechaan ture na hidhee shaamaatti dheen namicha hojjechaafin ture anaatii achi namnan biraa jira Fiddoon itti sokkeettiitti goolee achi siqee jira. Chimbooda tuman hojjechaaru sokkeettiin fanda'e. Intaa ta'ee jira. Booda maashina lafa godhanii iddootti wanti balleessu qotaariin baduun fiigee balleessuuf dhaqe. Gaafa dandeebi'u namichi shaamaan masaa faana asfaaltii gidduu jira. Isin irraan fadhu qeeroon rifeensa yeroo wanti heddu. Akkamitti akka kaayyuun argineen amma ifaanuma sana balleessuu fedheen qotaarii balleessuu dhaqee yeroo deemu isa girgiddaatti kan xaaxee isa wanti sokkeettii san tudhoo'ee si galee lama taaneetu hin dandeenye natti fakkaate paawuriinsaa baay'ees miti achi dirqama qodaan kan gubannee fi balleessuun narra ture namichi dhaame jalaa ka'ee anis teeshiniin koo ibiddicharra waan tureefi Nilaalle akkamitti akka inni ka'e nilaalle. Garee ati fiinansi maduu taa'ee jiru. Fiigee dhaqee yeroo balleessee dhufu namicha asfaaltii gidduudha. Naa dagadhu yoo biyyuu isa yaaddadha. Baay'ee waan qofachiisudha. Meetii maatii horatteetti. Lakki. Horatne. Mee maatiin horanneetteetta yoo maatii horattee bultoo kee nama wajjiniin godhatu sana nama bultoo wajjiniin ijaarratu sana wajjiniin inni ogummaa kee kana hin fedhuun jaallatu yenna ta'e ogummaa kana dhiisuu qabdaa itti fufuun qabdu yoo inni siin jedhee maal gootame? Beeku hojicha baay'een jaalladha. Aayidiyaa bal'aan qaba hojii kanaan jechuun bal'isee gara fuulduraatti haala adda ta'een tun hojjedhe natti tola si galee garuu
sana kan hin murteessuu danda'u yeroo wanti sun uumamedha. Malee amma Roomaa jechuun danda'u nan dhaabuu jedhee dubbachuudhaaf natti cima. Ulfaata. Tole egaa wantoota baay'ee walii kaasneerra wantoota baay'ee jechuun ogummaa keetiifis jaalala qabdus kaasteetta. Egaa kaayyoon kee gara fuulduratti hojiima kan amma kan namaati qacaramte kanatti hojjechaa jirtu miti. Tarii kan kee banattee babal'istee akkuma amma kaasuu yaaltetti bareechitee bifa adda ta'een ogummaa kana keessatti bal'istee hojjechuu barbaaddamoo hawwii keessa ijoollummaa sana taatosa ta'uu barbaaddu sana gara sanatti tarii yoo carraasaa argatte gara sanatti luuccessuu barbaaddamoo isa kamiif dursa laatta kaayyoon kee fuulduraa maal fakkaata bee? Dhugaa dubbachuudhaaf hojichi kunis aartiidha. Sunis aartiidha. Waan wal daangessu natti hin fakkaatu. Garuu si sobuun barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf carraa taatee gaariin argadha taanaan sana kana dhiisuun koo dirqama. Jechuun intarestiin koo isa sana waan ta'eef baay'ee isa sana waan ta'eef garuu kanas baay'een jaalladha. Gadi guyyaa kan ittiin argadhu kan itti jiraadhu waan ta'eef hojii gosa kanas kabajee jaalladheen hojjedha. Garuu isa sanatti waan inni ce'u natti fakkaata. Waliin daangessu garuu sunis kunis aartiidhuma waan ta'eef wal bukkee qabee hojjechuu nan danda'a. Lamaanuu wal bukkee qabee hojjechuu nan danda'a. Kilaasii qofaa finnaan sa'aatii tireeningii akkasii waan hin dhabneef wal bukkee qabee hojjechuu nan danda'a. Tole meeti yaadota bal'aa nuuf kaasteetta istiidiyoo keenyatti argamte egaa amma immoo carraan siif laadha. Ergaa yookiin immoo wanti hafeera jettu yenna jiraate carraasaa siif laadheera. Ergaan fi jedhuun qabu namaan galateeffadhu. Mucaa durbii kootii Ameerikaatti ishee argamtu Buzunash Balaa kan jedhamtu akkan gara hojii kanaatti ani seetu mootiveetii na godhee ishee baay'ee galateeffachuun barbaada. Kanaan achi durbii kutattuu taanaan waan hojjechuu akka dandeessu dubbachuun barbaada. Hojiin dhiiraa kan durbaa hojiin jedhamu jiru. Ofitti amanamummaa qabaannaan durbi kamiyyuu lafa barbaadde waan barbaadde hojjechuu gahuu dandeessi. Ofitti amanamummaaf jaalala qabaachuu qabdi. Wantan siin kaasiin darbedhe yaadu namni takka gaafa jechuun sirreeffachuuf eegii taa'e booda dubartii ta'uu kee baree lakkiyaan dubartiidhaan sirreeffadhodhee as jalaa kee fa'aa si mudatee beekaa? Baay'ee. Wanti dhagaame haala kamiin sana booda wanti taate jechuun wal keessummeessite dubartii duwwaa inni taatan iddoo sana keessatti amma dhiisee ba'amoo? Baay'een isaanii sitti dhagaama namoonni tokko ammaa teessee dhufanii sana booda eenyutu sirreessa siin jedhu. Ana gaafa jettu simoo akkas siin jedhanii an durbaan sirreeffadhee hin beeku siin jedhu. Tokko akkatti haamileen keentu qabnee fi andoomman durbinaa sirreessitee natti tola sirreeffadhee hin beeku garuu ilaaluun fedha namni siin jedhan jiru sirreeffadhe. Tokko immoo ayaan sirreeffadhu durbaan sirreeffadhu siin jedhanii sukku. Gaafa akkas ta'uu wanti sitti dhagahamuu danda'a garuu hin baramnes biyya keenyatti waan akkasii durbee rifeensa dhiiraa hojii dhiiraa irratti namoonni baay'een sammuu isaanii namansiisne waan ta'eef normaaliin dhumattee darbitaan. Wanti wal qabachuunis jira amma jechuun amantaa musliimaa keessatti dhiironni shamarran akka seenitti buutee sirreessituu hin barbaadan ta'uu danda'a. Wantoota akkasiitiin immoo lakkii amantiidhaaf utuu hin ta'in dubartii ishee jettu sammuu isaanii keessa kaa'aniiti immoo yookiin immoo shari'aa isa jedhu dubartiin natti hin buutu isa jedhuuf tarii kan baqatan mudannoo kee kana keessatti jechuudha. Jiru dhugaa dubbachuudhaaf kastaamroonni koo baay'een isaanii musliimadha. Yeroo soomaa yookiin uduu qabnaa waan akkasii siin jechuu danda'u. Yeroo sana nama biraa biratti sirreeffachuu danda'u. Sanaan achi garuu shari'aan dhorkaa akkasidha naan jedhanii si biratti sirreeffannu jedhanii wanti na jedhanii hin beekani.
Egaa meetii yaada bal'aadha kanatti nuuf kaastee gama ogummaa rifeensa dhiirotaa sirreessuun jaalalate ogummaa kanaaf qabdu mudannoof muuxannoo ogummaa sana keessatti argattes yaadota bal'aa nuuf kaastee jirta meetii nuyis egaa as istiidiyoo keenyatti argamtee qophii keenya leelloo irratti keessummaa taatee dhiyaachuu keetiif guddaa si galateeffanna. Ayyee sanis kabajanii lafa nan jiru barbaadanii dhuftanii waraabdanii ummataaf qaqqabsiisuu keessanii fi baay'ee galatoomaa guddaan isin galateeffadha. Ulfaadha. Egaa daawwattoota keenyaa qophii keenya leelloo har'aaf qabannee kanuma irratti xumurreerraa qophii birootiin torban hanga walitti deebinutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u jedha.